Maqaba kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkotti namannaa amiin. Jaallatamoota maatii waaqayyoo Kiristoosiin kiristaanota amaanu'eliin amantoota kan jedhamtan fagoorras dhiyoorras teessanii sagalee waaqayyoo kan ordofaaf dhagaa kan jirtan hundumti keessan nagaan sin gaafadhaa. Nagaa waaqayyoo akkam turtanii? Nagaa waaqayyoo akkam yoo nageessanii? Waaqayyoo abbaan nageenyaa, waaqayyoo abbaan fayyinaa nagaa nu laatee, fayyaa nu laatee amma sa'aatii kanatti nagaa fayyaadhaan kan nu eege galanniif guddinni ulfinni isaaf haa ta'u. Akka jaalala waaqayyootti sagalee waaqayyoo gabaabsinee waliin barannaa. Waaqayyoon hunduma keenya nu barsiisuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Miilanaaf garuu adaraa nu oolchi. Macaafaa Abboota Firdii boqonnaa 10 lakkoofsa 15. Sagalee kana mata duree godhannee waliin barannaa. Anna abbadheen baradhaa isin teessanii barattuu barsiisaan waaqayyoodha. Waaqayyo hunduma keenya nu barsiisuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Miilanaaf garuu adaraa nu oolchi. Mata duree kana ilaaluu fuula duraa Tolaaniif Yaa'iir warri jedhaman mootonni lama biyya gaafa geggeessaa turan wal hirkaa fuudhinsa biyya isaan bushaa turan keessatti sabni Israa'el waaqayyoon dhiisee waaqa hormaatiif sagaduu gaafa jalqabu, waaqayyoon dhiisee waaqa hormaatiif jilbeenfachuu gaafa jalqabu, waaqayyoon dhiisee waaqa harkeedhaaf gaafa jilbeenfachuu jalqabu, garaan waaqayyoo Israa'elotatti gaddee jedha. Garaan waaqayyoo Israa'elotatti gaafa gaddu, Israa'elonni waaqayyoon dhiisanii waaqa hormaaf waan hojjetaniif waaqayyo isaanitti dheekkame. Dheekkamsa waaqayyoo kanarraa kan ka'e sabni kun nagaa dhabe, sabni kun boqonnaa dhabe. Rafee ka'uutti bahee galuutti hundumaatti boqonnaa gaafa dhabu gara waaqayyootti iyyuu jalqabe. Har'as yoo laalle Macaafaa Abboota Firdii boqonnaa 10 lakkoofsa 7 gubbaarratti kanaaf waaqayyo dheekkamsa isaa isaan irratti bobeessee jedha. Biyya keenya yoo laalle addunyaan guutuun nagaa dhabe, nagaan dhibee yeroo namni boqonnaa dhabe rakkachaa jiru kana keessatti maaliif yoo jenne nutis waaqayyoof jilbeenfachuu dhiisne, nutis waaqayyoon dhiisne biyya lafaaf deebine, nutis waaqayyoon dhiisne qarshiidhaaf yookaan wanta darbuuf jilbeenfachuu, wanta darbuuf kaachuutti deebine, nutis waaqayyoon dhiisne xonqaawotaaf seexanotaaf hojjechuu yookaan wanta darbuuf duukaa jooruu jalqabne. Kanaaf garaan waaqayyoo nutti gadde. Saba waaqayyoo kanaaf kan nuti gochuu qabnu maalii dharee? Saboonni Israa'el gaafa waaqayyoon dhiisanii waaqayyoon irraa adda ba'an, gaafa waaqayyoon dhiisanii adeeman gara waaqayyootti iyyuu jalqaban. Sababa dhiphinni isaanitti dhufeef Israa'el guddisanii waaqayyootti iyyuu jalqaban. Dhiphinni guddaan waan isaanitti dhufeefidha. Macaafaa Abboota Firdii boqonnaa 10 lakkoofsa 9 gubbaarraa. Kanaaf waaqayyo gaafa isaanitti dheekkamu dhaqaati abbaadhuma sila jilbeenfattaniifitti nu oolchi jedhaati itti iyyaa jedhe. Sababa kanaaf Israa'elonni waaqayyoodhaan akkas jedhan. Waaqayyo nuyi cubbuu hojjenneerra. Ati waama gaarii ta'e sitti mul'ate hundumaa nurratti raawwadhu. Adaraa miilanaaf garuu nu oolchi ittiin jedhan. Miilanaaf garuu adaraa nu oolchi. Kanaafidha. Amma tariitii rakkinni biyyatti dhufe kun, yaaddoon biyyatti dhufe kun, dhukkubni ulfaataan ka'e kun gara waaqayyootti akka deebinuufidha. Waaqayyo akeekkachiisa jalqabaa inni nutti agarsiisaa jirudha. Waaqayyootti deebi'an malee boqonnaan hin jiru waan ta'eedhaaf. Dhukkuba kamirraa boqonnaan kan argamu, fayyinni kan argamu waaqayyootti deebi'aniiti malee waaqayyo irraa galagalanii miti. Akkas jedhe. Qorichuma ijatti naqattullee ana biraa argatta. Maal ijatti naqattu? Qorichuma ijatti naqattullee ana biraa argatta. Ermiyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 13 gubbaarrattis akka barsiisa kootti adeemu waan didaniif kun isaanirra bu'e. Nutu akka barsiisa waaqayyootti deemuu dide. Nutu akka ajaja waaqayyootti jiraachuu dide. Kanaaf garaan waaqayyo waan nutti gaddeef kun munurra bu'e. Kanaaf addunyaan hundumtuu raafama keessa galte. Kanaaf addunyaan guutuun boqonnaa dhabe. Saba waaqayyo. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 18 kaanee aga 28tti gaafa laallu akkas jedha. Dheekkamsi waaqayyoo waaqa malee jiraachuu namootaatiif gara biyya lafaatti boba'eedha. Dheekkamsi waaqayyoo waaqa malee jiraachuu namootaatiif gara biyya lafaatti boba'e. Namootatu waaqayyoon malee jiraachuu filate. Namootatu waaqa hormaatiif jiraachuu filate. Namootatu wanta darbu duukaa rora'utti yookaan wanta darbu duukaa fiigutti gaafa inni jigu garaan waaqayyoo gaddi. Sababii gara waaqayyoo gadde kanaaf baay'een isaanii utuma ogeessota ofiin jedhanii goyoomanii. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 22. Ogeessota osoo ofiin jedhanii goyooman. Akkamiin goyooman? Baay'een isaanii biyya lafaa kanarra yoo jiraachuu dadhabne maarsitti ol baanii jiraanna jechaa kan turan ogeessota of godhanii nu ogummaa keenyaan hin jiraanna warra jiran. Har'a garuu balbala cufatanii manatti galanii taa'an. Odooma ogeessa ofiin jedhanii gowwummaan isaanitti gad. Sababii kanaaf immoo garaan waaqayyo waan isaanitti gaddeef waaqayyo dheekkamsa isaa gara biyya lafaatti gaafa bobeessu
walii isaanii gadhoomsuutti dabarsee isaan kenneedha. Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa 26. Sababa kanaaf kajeellaa nama salphisuutti isaan kenneedha. Dhiirri karaa uumamaan isaaf kenname dhalaa wajjin akkaataa inni wajjin gaa'ela dhaabbachuun isaaf eeyyamame dhiisee dhiira akka isaa gadhoomsuutti taa'e. Dhalaanis akkuma isaa dhalaa akka isaa gadhoomsuutti dabarsee isaan kenneedha. Kunaadha har'a addunyaa keenya rakkisaa kan jiru. Biyyoota guddannee ofiin jedhan raasaa kan jiru, sodaachisaa kan jiru sababii yakka kana dalagnuufidha. Har'as araara Waaqayyoon gaafachuudhaaf adaraa nu oolchi rakkina ishee ammaa kana nu hambisi jennee Waaqayyotti bo'uu qabna. Yoo kana ta'e Waaqayyo araaraan nama millaata. Yoo kana ta'e Waaqayyo dhiifamaan nama laala. Inni rukuttaaf suuta kan jiru araaraaf kan ariifatudha Waaqayyo. Waaqa garraamiidha. Isatti garuu deebi'uun nurraa barbaachisa. Yoo Waaqayyotti deebi'an malee namoonni yeroo baay'ee waanuma ofii isaaniitiin godhatan itti fakkaata. Waanuma ofii isaaniitiin bahanii galan saba Waaqayyoon malee taa'anii ka'uun ulfaataadha. Waaqayyoon malee bahanii galuun ulfaataadha. Waaqayyoon malee rafanii dammaquun ulfaataadha. Nyaatanii dhuguun ulfaataadha. Eenyuun malee Waaqayyoon malee. Namni Waaqa malee jiraatu yeroo hundaa qullaasaa jiraata. Namni qullaasaa jiraatu immoo boqonnaa hin qabu. Namni Waaqa malee jiraatu uffatee irraan bareedu nyaatee garaa keessa sugan qabu. Maaliif ree Waaqayyo irraa dabee jiraachaa jira waan ta'eedhaaf. Saba Waaqayyo. Kanaaf kan nu gochuu qabnu maali dharee gara Waaqayyotti deebi'uudha. Hoosee boqonnaa 6 lakkoofsa 2 kottaa gara Waaqayyotti deebinaa jedhe Hooseen. Gara maalitti deebina? Gara Waaqa harkeetti deebina hin jennu. Gara Waaqa tolfamaatti deebina hin jennu. Yookaan gara moora laaltutti deebina hin jennu. Gara maalitti deebina? Gara Waaqayyotti deebinaa. Garritti deebi'anii boqonnaa argatan gara Waaqayyoo. Garritti fiiganii boqonnaa argatan gara Waaqayyoo. Maaliif ree dhukkubni naasisaan kun addunyaa gaafa raasu maatiin walii isaa baqachuutti ka'e. Fayyinnis kan argamu, nagaanis kan argamu, boqonnaanis kan argamu Waaqayyo wajjin qofaadha. Adaraa nu oolchi jennee isatti bo'uun nurraa barbaachisa. Maleetaa manatti gallee taa'uudhaan qofa miti. Mana keessatti gallee taa'uu qofa osoo hin taane Waaqayyotti bo'uudhaan. Dhukkubni kun immoo akkamii yoo jenne dhukkubni kun akkamittiin dhufe kan jennu dhukkubni akkasii kun kutaa macaafa qulqulluu keessa Leewwota boqonnaa 13 lakkoofsa 31 gubbaarratti dhukkubni akkasii kun qoramee ilaalamee guyyaa 7 namni dhukkuba kanaaf qabame qofaatti taabawweedha. Asuma amma addunyaa raasaa jiru kana wajjin tokko jecha qoramee ilaalamee guyyaa 7 qofaa ba'u. Kana keessatti saba Waaqayyo kan nu gochuu qabnu maali dharee Waaqayyotti bu'uu qofaa dhabe. Seera keessa deebii boqonnaa 7 lakkoofsa 15 dhukkuba hamaa warra diinaa keetti malee sitti hin fidu kun waadaa Waaqayyoodha. Seera keessa deebii boqonnaa 7 lakkoofsa 15 gubbaarratti dhukkuba hamaa warra diinaa keetti malee sitti hin fidu. Siinsiroosha ati bobaa koo jala jiraatta ati harka koorraa nyaatta jechuusaadha. Yeroo hundaa namni Waaqayyootti kooluu galu barruma Waaqayyoorra nyaata barruma Waaqayyoorra rafu barruma Waaqayyootiin boqonnaa argata. Saba Waaqayyo boqonnaanis kan argamu Waaqayyoodhaan adaraa nu oolchi jechuudhaan. Waaqayyoodhaan sitti of laanne nu ooshi jechuudhaan. Akkuma kana seera keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 60 dhukkuba hamaa isin sodaattan sana isinittan fidaa. Yoo maal goon yoo gara Waaqayyootti deebi'uu dinne yoo tariiti sodaadhuma duwweedha malee Waaqayyootti bo'uun hin jiru. Sodaadhuma mana keessa teenyee balbala cufannee taa'uu malee raafamuu malee gara Waaqayyootti bo'uun hin jiru yoo ta'e dhukkuba sodaattan sana isinittan fidaa. Seera keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 60 gubbaara. Dhukkuba isin sodaattan sana isinittan fidaa. Maaliif yoo isin natti deebi'uu diddan yoo isin anaaf hojjechuu diddan dhukkuba isin sodaattan sana isinittan fidaa. Tokkoffaa Mootota boqonnaa 8 lakkoofsa 37 yommuu beelliif dha'ichi biyyatti dhufuut waagi gogiinsi hawwaannisaaf kuruphisi midhaan balleessu yommuu dhufu kadhata nama si kadhatu dhaggeeffadhuufidha. Amma laalamee waan biyyi keenya keessa jirtu kutaa macaafa qulqulluu kun guddaa ulfaataadha. Tokkoffaa Mootota boqonnaa 8 lakkoofsa 37 yommuu beelliif dha'ichi biyyatti dhufu waagiin gogiinsi yookaan hongeen hawwaannisaaf kuruphisi midhaan balleessu yommuu dhufu kadhata nama si dhaggeeffadhuufi. Nama akkasii si kadhatu hundumaaf kadhata isaa dhaggeeffadhuufidha. Hawwaannis biyya akkasiitii ka'ee biyya akkasiitii akkas ta'e dha'ichi akkasiitu biyya akkasiitti ta'e oduu akkasii dhagaa jirra. Yeroo akkasii nama Waaqayyoon kadhatu barbaada Waaqayyo. Yeroo akkasii nama Waaqayyootti bo'u dhaggeeffata Waaqayyo. Gara Waaqayyootti bo'uu nu barbaachisa.
Gara isaatti iyyuu nu barbaachisa. Maaliif ree? Furmaatota isa bira kaa. Qorichatu isa bira kaa. Seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 26. Akkas jedha. Sagalee ana Waaqayyoo keetii yoo dhaggeeffatte. Ana durattis waan qajeelaa yoo goote. Abboommi koos yoo eegde. Seerrata koo hundumaa yoo eegde. Dhukkuban Gibxiitti fide tokkoyyuu sitti hin fiduudha. Abboommi koo eegdeeta taanaan. Seerrata koo eegdeeta taanaan. Akka seera kootti jiraatteeta taanaan. Biyyaan Gibxiitti dhukkuban fide kamiin iyyuu biyya keetti hin fidu sinoo shaayi. Waadaa kana qabna galanni isaaf haa ta'u. Dhugaadha. Abboommi isaa eeguu nu barbaachisa. Yeroo baay'ee namni maal barbaada? Nama fuulduratti qulqulluu ta'uu barbaada. Inni guddaan garuu Abrahaam na fuulduratti qulqulluudha jedhe Waaqayyo. Nama fuulduratti miti bee Waaqa fuulduratti. Nama fuulduratti qulqulluu ta'uu hin barbaadina. Waaqa fuulduratti qulqulluu ta'a. Nama Waaqayyoon fuulduratti qulqulluu ta'etu dhabame har'a addunyaa keessa. Numtu nama fuulduratti qulqulluu ta'uu barbaada. Keessa namaa kan beeku garuu Waaqa qofaadha. Isatti keessa ofii laattachuudha. Isatti laphee ofii laattachuudha. Waan isin nibu keessa jabinni beek keessa nama arguun dhowwumu. Jabinni laphee nama Waaqayyo hunda isaan beeka. Dhagaa yoo laaltan jabaataadha keessa isaa garuu Waaqayyo beeka. Xinneenyaaf hin daangeffamu mixii yoo laaltan xinnoodha keessa mixii iyyuu hin beeka Waaqayyo. Wanta sadaan keessa hin jiru kaa galanniif guddinniif ililleen isaaf haa ta'u. Akkuma kana seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 25. Ana Waaqayyo gooftaa keetiif hojjedhu. Ana eenyuudhaaf hojjedhu? Ana Waaqayyo gooftaa keef hojjedhu. Sagalee kana eenyu dubbata? Waaqayyotu dubbata. Ani midhaanii bishaan kee siin eebbisa. Dhukkubas biyya kee keessaa oofeen baasaa. Ati anaaf hojjedhu malee bishaaniin midhaan kee siin eebbisa. Biyya kee keessaa immoo dhukkuba hareen balleessaa. Ati eenyuuf hojjedhu duwwee? Anaaf hojjedhu. Ana Waaqayyo keetiif hojjedhu malee. Ana Waaqayyoof jilbeenfadhu malee. Dhukkuba biyya kee keessaa taa'een baasaa. Waadaa kanaan Waaqayyo dhukkuba har'a addunyaa raasaa jiru kana biyya keenya keessaa taa'ee nu balleessuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Maaliif dhukkubni kun biyya kanatti dhufee? Dhukkubni kun maaliif addunyaatti dhufee? Namni akka seera Waaqayyootti waan jiraachuu dideef miti re'oo. Akkuma kana saba Waaqayyoo faarsaa 90 yookaan 91 lakkoofsa 7 gubbaarraa kumni tokko si biratti. Kumni kun mirga keetti yoo du'e iyyuu dhukkubni namatti dhufu kamiyyuu sitti hin dhufu. Alaa. Kumni tokko si biratti yoo du'e. Kumni kun mirga keetti yoo du'e iyyuu dhukkubni namatti dhufu sitti hin dhufu. Yoo maal taate Waaqayyoo kooluutti galmaa kee hooteetta yaataanaan. Waaqayyootti kooluu galteetta taanaan. Waaqayyootti baddeetta taanaan. Isatti gungumteetta taanaan. Isa kadhatteetta taanaan. Dhukkubni nama sodaachisu beesiin sodaachisu. Dhukkubni biyya naasisu siin naasisu. Utuu Waaqayyoon qalbii jijjiirranneera taa'ee akkoo wanti nama naasisu nun naasisu kaa. Maaliif nun naasisu? Qophoofneerra kaa. Yeroo adda addaatti Waaqayyo nu barsiisuudhaaf akka nu qophoofnu nutti lallabeera. Kana hundumaa lapheetti nu banneessaa wajjin jiraannu Waaqayyo nuuf haa laatu. Faarsaa 90 lakkoofsa 4 gubbaarratti harka isaan si golbooba. Harka isaa irratti si tiksaa'edha. Dhukkuba adeemaa saafaa nama balleessu hin sodaatin. Maaliif dhukkuba akkamiin sodaannu? Dhukkuba nuti kan hin sodaanne dhukkuba adeemaa saafaa kana kan hin sodaanne yoo maal ta'e isa sodaatamutti yoo baqan. Isa sodaatamu waan qabnuuf waan nama sodaachisu hin sodaannu. Maaliif isa hundumaarra caalutu qabna waan ta'eef. Zakkaariyaas boqonnaa 4 gubbaarratti isa si caale inni caalu gartuu keetiidha. Isa maal si godhe? Isa si caale inni caalu gartuu keeti. Tarii dhukkubi kun hundumaa caale nutti dhufe. Isa dhukkuba sana caalutu gartuu keenya. Inni dhukkuba sana caalu immoo Waaqayyoodha. Galanni isaaf haa ta'u. Saba Waaqayyoo. Kanaaf kooluu itti galummaa keenya Waaqayyoon godhachuu qabna. Faarsaa 90 lakkoofsa 8. Ati garuu gatii warra jallootaaf kaffalamu ija keen ilaaltaa'edha. Tariitii dhukkubni kun gatii warra jallootaaf kaffalamu ta'uu danda'a. Inni kun garuu siin argatu. Ati maal goote taanaan Waaqayyoon adaraana oolchi jettee taanaan. Waaqayyootti jilba kee laattee taanaan. Soomaaf kadhatan isaa wajjin haasooftee taanaan. Gatii warra jallootaaf kaffalamuudha malee kan kee miti. Waaqayyoo abdii isaatiin hunduma keenya nu gargaaruun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Akkuma kana Iyyoob 22 lakkoofsa 21 gubbaarratti Waaqayyootti araarami nagaan argattaati. Eenyutti araarami? Waaqayyootti araarami. Maaliin argattaati? Nagaan argattaati. Nagaan argamuu kan hin danda'u koo Waaqayyootti deebi'aniitiin. Waaqayyo wajjin jiraataniitiin. Amma namni inni kaleessa soomaa ture har'a soomii dhiise. Inni kaleessa kadhachaa ture kadhannaa dhiise. Inni kaleessa faarfachaa ture har'a faarfannaa dhiise. Inni lallabaa ture lallaba dhiise. Inni qaddasaa ture qaddaasa dhiise gaafa manatti galu. Harka Waaqayyoon modha jechaaf diriirfame.
Adurreetu guyyaa tokko hajii ta'uu barbaadde jechuun molokkosuu barbaadde. Gaafa hajii ta'uu barbaaddu lammaffaa cubbuun hojjedhu jette. Lammaffaa maal hojjedhu? Lammaffaa cubbuun hojjedhu. Gaafa cubbuun hojjedhu jettu kana dhattee hajii taatee gaafa deebitee dhuftu hantuutonni akkas jedhan. Kottaa miidhannee dubbifnaa. Bakka erga hajii taate nu nyaachuu hin dandeessu waan ta'eedhaafi erga hajii taate cubbuun hojjedhu waan jettee waadaa galteefi annee ishee ilaallaa jedhan. Annee maal goona? Annee ishee ilaallaa. Yeroo kana hantuunni tokko isaan keessaa akka jette isaa beesin ani dhaqeen ofii koo laala. Yoo ani achitti hafe hin dhufina inni isheen na nyaatteetti waan ta'eef. Yoo ani deebi'ee dhufe immoo akka isheen hajii taate mirkaneesseen dhufaa jetti. Gaafa kana adurree sana hantuutti ilaaluu gaafa dhattu akkuma isheen nattee ol lixxeenii adurreen gaafa hantuuta argitu maal gooti? Eegii ishee sochoosti miti ree? Eegii ishee sochoosuu jalqabdi. Gaafa kana